torbaan geettee osoo orgaanaa dawwaltu jammartee rakkoo keessa seentee jechuudha biyya sanitti. Biyya sanitti fudhatanii erga mana galchanii ka'anii booda hojii qabdi namittiini hojii saniitii gara iddoo biraa fuutee naan deemtee jette. Iddoo biraa fuutee deemsa sa'aatii 10 jette gara gaxarii achi fagaataa fuutee naan deemtee mana san nageessitee torbaan erga geenne booda kifilii addaa ka xaragamee hin beekne ka banamee hin beekne xaragiinaan jetteetiin bantee na dhiistee jette. Bantee dhiisteeti akkasitti erga bantee fuuteeti xarana barri na qollofanii duubaan barri na cufanii na biraa deemanii jette. Mana sana xaragi kifilii kana xaragi jetteeti. Achi akkasitti yoo barri kana banee yoo seenu bofatu keessa jira jette. Bofatu keessa jira. Bofti keessa jiru kun na haa nyaatuuf seensisteetti maaliif seensisteetti rabbi haa beeku jette. Bofni kun du'ee jira jette. Qoshashaa keessa mataan gadi seenee du'ee jira jette. Bofa kana manaa hin baasee amma situ ajjeesinaan jedhan jedhee sodaataati hagam haga ulfaatu namni kamiyyuu kan beeku kalarii isaas argee hin beeku ulfaatinna isaa guddinna isaa jiru kiyya waan akkasii argee hin beeku jette. Manaa baasee xaragee qoshashaa waliin baasee erga qoshashaa waliin baasee jedhee erga ol deebitee soquu jalqabdee sottee hin dhabdee erga dhabdee worqii mormaa ofirraa baaftee haati manaa jechuudha. Worqii mormarraa of baaftee qalabati ofirraa baastee birrii boorsaa keessaa fuutee wanta garagaraa fuutee footoo kan kee as kennaan jetteeti. Footoo kaastee gara Itoophiyaa ergamuu qabaata. TikTok irra gadhiifamuu qabaata. Naan jetteen as faraarraa turtee wanni illee kaateeti sagalee kiyya akkam akka godhanii waraabaniiran rabbiin tokkichi haa beeku. Sagalee kiyya halkan waraabaniiran akkami akkana waraabaniiran arrafee jira. Uf wanti an beeku hin jiru. Ganama yeroo ka'u moobaayiliidhaan ta'anii TikTok irra ka dhageeffataaran ka uf argi footoo kiyyaa waliin mul'isteetiin wanni irra laxxafteetiin mul'istii jette. Akkasitti dhageeffataaranii bakka na ajjeesuufi sodaadhee nafsee kiyya sodaadhee jira na dhaqqabaa warra biirootiin na dawwalii warra biiroo bira na dhaqii hinaan jette. Warra biiroo bira guyyaa kamisaa harka 10 hin ta'a kana bilbilte. Warra biirootii bilbiltee jedha amma na bilbilteeti bakka tasfaan qabu dhiisii naan jette. Tasfaan qabu kanaa booda dhiisi bakka bilbilin naan jennaan halkan guutuu guyyaa kamisaa kana jechuudha. Akkasitti halkan guutuu boo'aa buleeti. Gaafa jimaata biiroo yeroo dhaqee jedhu silkii namicha biiroo isaan dubbise yoo jedhu baheera akka baheenillee baheera ginna ajjeesuu fi naan jette. Namicha biiroo bira teette silkii namicha biiroo Itoophiyaatii fi biiroo achi wajjin haasa'uuf aniif isin wajjin jechuudha. Na ajjeesuu fi bakka du'aaraa nagaatti haadha tiyyaanillee jajjabaadhu jedhii anaanillee jajjabaadhu naan jette. Mucattiin maal taate ha'uuzu billahi maal taate jedhaatti ka'e wanni ta'aa ture. Jajjabaadhu waan hundaafuu jajjabaadhu bakka na ajjeesuu fi adda bira hin darbitu naan jedhaaran. Guyyaan sun jimaata akka nama hatee godhee TikTok irra gadhiiftee yaada irra kennaaranii haa ajjeefamtu jedhanii yaada irra kennaaranii na ajjeesaaranii naan jette. Namicha ejensii bira erga dhatte biiroo erga deebite sababbiin isiin du'uu dandeetteef maalidha kan gaafii nutti ta'e. Duute jedhame akkami ufuuti maaliif ufuuti tikeetti murameef jedhame ejensii irraan waamame qaamaan nu himame nu mul'isanii ejensii irratti nu mul'ifameeti. Kunooti tikeetti muramee fi uf ajjeestee jedhan. Maashinii gassaalaa jedhama afaan arabaatiin hin beektanii. Gassaalaa irraa haada baasteeti uffannistee tubboon wanni hin jiraa miti akka isaan warri achi bilbilee namicha kana itti hime tubboon itti morma ofii ufuuteeti uf ajjeestee. Maalitti teeti maashinii kan namni hundinuu beeku gabaabduudha. Akkamitti ufi hiiteeti akkami wanni hidhuu dandeette haadha maashinii kana akkamiin irraa baasuu dandeette. Namichi dhuunfaa kun mana ufiitittiin galatee jedhan namichi arabaa ejensii jedheetiin hidhannaa mootummaa asii wajjin qaba malee Itoophiyaawii miti namichi. Kana tun ajjeesuuf ta'a osoo jettu akkam guyyaa kamisaa kana qabanii jechuudha. Warri poolisii manarraa fooqii meeqaffaa zallalteeti lafa buutee jedhan nafse ofii baasuudhaaf mana sanii erga baatee isin jettee zallaltee baateet poolisiin qabe jedhan. Poolisiin qabeet
harka bakka adhaaf mana poolisaa bulte taanaan rakkootu nurra gahaa jedhanii akka namichi asii haasa'u yoo taate rakkootu nurra gahaa jedhanii gara manuma isiin baate sanii deebisanii bulchanii amma informationii tokko tokko yeroo dhaga'u manuma sanii deebisanii bulchanii ka'aniiti. Achi booda guyyaa jimaataa kana taaksi makiina waamee fi namichi gara namicha ejensii kanaa ergamee jechuudha. Isiin ergamte guyyaa jimaataa amma wajji haasa'u kana jechuudha. Guyyaa jimaataa lakkoofsa isaatiin ka ejensii achiitiif ka achi namichi bira turte sun haasa'eeti wajjin haasofneet uduma isa bira teettuyyuu na ajjeesuu fi na ajjeesaaranii bakka chaawunaan jedhaa turte birrii haga fedhellee yoo ta'e hin kafalaa. Birri haga fedhellee yoo ta'e hin kafalaa akkuma asii ba'u na godhaana ajjeesuuf ta'anii naan jedhaa turte. Bakka booda ammootu guyyaa jimaataa galgala san sa'aatii 5 haga 4 keessa of ajjeefte jedhanii qanima wajjii haasa'e san guyyaa sanyoo ammootu dhufaniit naa bilbilaniit gara biirootti barbaadamtaa naan jedhanii biiroo yeroo dhaqeetiin jedhu waan naa biiroo jechuudha kaasaanchis koottu naan jedhanii yeroo dhaqu akkana hin jirtu mucattiin tante hirmii baafadhaa bakka maal jedhee namichi ejensii nutti hime kana wanti jiru akkana. Ayyaa carraa kenna karaa seeratti illeen bayanii dalagatanii jiraachuun jabaateetiin hin jira. Yeroo ammaa kana biyya namaa deemanii dalagatuun baay'ee nama sodaachisee jira. Mucayyoon tun waan garaa nama nyaattu dhuftee reeffu ji'a lamatti ishii nyaate bineensi. Ilmi namaa akkamitti bofaa jecha nama ajjeesa? Hojiin akkanaa nama dalaysiisuun maali? Yaa Rabbi nurraa qabu nama hojii akkanaa nama dalaysiisuuf namallee fidatu. Nama raammuuf jecha nama ajjeesu yaa Rabbi nurraa qabu. Hayi carraa kenna yaa Rabbi ati carraa kenna nu bareechi ga'ee jiruu biyya namaa tan amma baay'ee nama sodaachisti. Yaa Rabbi biyyuma teenya keessatti nutti bal'isii ga'e. Kun mana hidhaa keessatti dhuma. Kun karaa gaaraa keessatti dhuma. Kun biyya adda addaa keessatti dhuma. Kun kaslaa waraqaa seeraan ala hin qabne ajjeesan. Ka waraqaa seeraa qabu ka dalagatu manaa bahe mee maaliif ajjeesan? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa salaamtaa keessanillee hin daganne. Waan mucayyoo tana baay'ee na gaddisiisetti baay'ee na rifachiisetti jidduu naasaatti seene Rabbiin jannatul firdawsiin isii haa gammachiisu. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Rabbiin firoottan aanaa ahli isii kulli Rabbi sabrii guddaa haa kennuufi wanni godhan hin jiru. Rabbiin zaalima jalaa najaa nama haa baasu. Ummata akkanaa Rabbi namarra haa qabu. Ummata bineensaa qulqullina isa naannoo bineensaa qulqulleessaniif nama fidu. Bineensa bofaa nama nyaatin ilmi namaa bineensa bofaa namatti caala namatti ta'eetiin hin jira. Walaakin wanni godhan hin jiru. Rabbi rahmata isii haa godhuufi Rabbi haadha isii jajjabinnaa fi obsa haa kennuufi firoottan isii aanaa ahli kulli isii maal godhan kuni carraa kenna. Dalagannee gallee of jijjiirree maatii keenya jijjiirraa jennee manaa baana malee akka itti bayan beekan malee akka itti galan hin beekan. Rabbi ummata zaalima akkanaa kana namarraa qabu. Ummata ilma namaatiin haasuu hin qabne. Ruuhiin nama kennaa raammoo hanqattee akka baala barzaa fi bakka argitetti harca'aa jirti. Rabbummaan rahmata haa godhu. Namni karaa seeratiin baasii meeqa baaseetiin asitti of jijjiiree maatii kee jijjiira jedhee dhufellee nagaan dalagatee galuu hin dandeenye. Haati isii ilmoon tiyya gabbaa ta'e maal taati jettee ala gabbaa eeyti. Har'a dhuftee ji'a lamatti yoo rakkoon kun irra gahu Rabbiin haqa obboleettii kennaa lafa hin balleessin. Daddaffitti Rabbiin haqa isii haa baasu. Rabbiin daddaffitti haqa isii nu haa dhageessisu. Rabbi rahmata isii haa godhu. Jannatul firdawsiin isii haa qubsiisu. Haadha isii obsa guddaa haa kennuufi waan garaa nama nyaatu dhuftee ji'a lamatti bineensi isii nyaate. Hasbunallahu wa ni'mal wakiil. Rabbi zaalima akkanaa kana Rabbi obboleeyyan keenya hunda isaaniitu Rabbi irraa haa qabu. Rabbi nu haa tiisu. Ka nagaan biyyaa nu baase nagaan biyyoo teenyatti nu haa deebisu. Sababa rakkinnaa sababa jireenyaa silaa nun teessisu.
ربي نرها قبو مصيبة كان نجاج لا نها باسو ربي من أمتها بنين سمنا كسك الله في بنين سانكو كل سف نما في دتول ربنا مرها قبو ربي نبليان كنا هندا من غاريا حسين سو إيجار دفتوتا كيا فيديو كي كارغا بدل في كنا فكاتا وان أكان قلبي نما جبسوان أكان نما قد سيسو ما القد الرئيسين دمته galchuun hin danda'amu. Ejensiin osoo kanama kenna yaadu taate isiin obboleettiin bilbila jettu san dhaqqaba. Viidiyoo kana jalqabarraa hanga dhumaa sagaleen obboleettii isiitii na fakkaate dhaggeeffadha waan isiin jettu walumaan egaa hordoftoota kiyya. Kana fakkaata viidiyoon kiyya kaarraa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. kabajamtoota hidhaatota hordoftoota YouTube chaanaalaa Haliimaa Oorootuuf jalatti argamtan rabbiin nu haa tiisu nu mara kennaa nagaan nu baasee nagaan biyya teenatti rakkannullee biyya teenatti rabbiin nagaan nu galchu duutillee jirullee biyyuma ofiitiin tolti siraa rakkinni biyya keessa nun teessisu dhufnu diinni nun jireenya kennan fedhu argaa kennan fedhu osoo waan balleessine osoo waan goone yakka takkaan alatti badii takkaan alatti lammiin kenna bakka maratti miidhamaa jira rabbiin miidhama kana keessaa nuuf haa birmatu egaa jajjabaadhaa obboleeyyan kee hunda kenna rabbiin nu haa tiisu fayyaan manaa baanee du'aan rabbiin biyyatti nun galchini jiruun manaa baanee jirumaan rabbiin nu haa galchu duunullee jiraannullee biyya teennan tolla biyya ofiitiin kabajaa qaba rabbiin haqa isii lafan balleessini haqa isii haa baasu haati isii reefuma isiillee argite haa sabbartu rabbiin daddafitti haqa isii iyyee haa baasu rabbiin hayni mucattii tana isaan oolchitee hin bulchin rabbi hayni isii itti haa iyyitu halkanii guyyaa miidhama hunda isaa rabbiin haqa isaanii haa baasu hayni isaanii lafan badin Hayyee nagaatti hordoftoota kiyyaa viidiyoon kee kanarraa qabadhee dhufe kana fakkaataa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti. Maqaan isii Makkiyyaa Hawaasaa jedhamti dhalattuu magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokkooti. Erga Suudii deemtee ji'a lama magaalaan isiin keessa turte immoo Makkaa Madiinaa jedhamti. Amma warruma Arabaatu yookaan warruma Jibbiitu ajjeese. Sababiin duuni hundatti dhufee mana keessaa bofa wayyarii naan jedhanii kilaasii addaa olii seenee yeroo jedhu bofatu keessa du'ee jira. Bofa kana haree baasee qoshashaa keessatti gatee ture. Kanaafiyyuu erga isa gatee booda sababa isitu ajjeesee jedhanii achirraa kaanii na ajjeesuuf na naannessaa turanii. Yeroo ammaa kana hordoftoonni nama mootummaa Itoophiyaatti taasifamaa jiru jira. Maal jecha wal qabatee? Gama isaa